Yoo dhiiste sirriitti siif hin kennaa. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaawwan naaf ergamanii keessaa tokko isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Hedduun keessan akkuma beektan chaanaliin kun erga banamee reefuu baatii lama hin guunne. Yeroo baatii lama hin guunne keessattis maatii yookiin immoo sabskraayibaroota 20 ol argannee jirra. Kanaaf immoo sabskiraayib kan gootan hunda keessan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Waan na waliin dhaabbattaniif wanta na gargaartaniif Waaqayyo isin waliin haa dhaabbatu isin haa gargaaru jecha kanneen sabskiraayib hin goonellee sabskiraayib godhaa laayik gochuun qophii kanallee eegalaa jecha kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 8tti baradheera. Kutaa 8 gaheen garuu otoon heerumiin manuma maatii kiyya taa'een nan ulfaa'e. Sanaan booddee kallattiin jireenya koo jijjiiramee baradhee bakka gaariin gahaarra waa'ee ilmoo daa'ima gadameessa koo keessatti hafee yaaduun eegale. Maatii kiyya sooressadhas hiyyeessadhas jechuu hin danda'u. Baadiyyaadhaa lafa bal'aa qabna sanuma nyaataaf sanuma irraa gurgurree waanuma mana keessaaf maatiin koo godhachaa nuyi ijoollee 4 qaban nu guddisanii. Barnoota kutaa 6ffaa yeroon baradhurraatii kaasee mana amantaa yookiin immoo waldaa keenya nan tajaajila. Mana keenya keessaas nama 3tu tajaajila faarfannaadhaan beekama. Anaa fi obboleessi koo hangafaa garee tokko keessa faarfanna. Innis hiriyaa qaba. Hiriyaan obboleessa koo kun nama baay'ee cimaa fi ijoollummaadhaan faaroowwan duddurii otoo isa nafiin barruusaa irratti katabatee sammuusaa keessatti shamaddatee shaakala faarfannaa haaraaf yeroo jedhamu isa bira takkaafuu dhabeen beeku. Yeroo sanatti faaroowwan haaraa yoo ba'an kaasetti isaa otoon dhaggeeffatiin sammuusaa keessaa yeroo inni faarfatu dhageenya. Akka innitti shamaddatee sa'aatii muraasa keessatti faarfannaawwan hedduu qabatus hunduma keenyayyuu nu ajaa'ibsiisa. Maarree kanaan baay'een dinqisiifadhaanii garee keenya yeroo hedduu isatu shaakalchiisuuf ramadama. Obboleessa kiyya waliin immoo baay'ee wal jaallatu. Obboleessi koos mana isaanii deemee ni bula. Hiriyaansaa kunis dhufee mana keenya ni bula. Bareedinni sagalee isaa garuu hagas miti. Haa ta'uutii garuu mana keessattis mana amantaattis yeroon sirbus yeroon faarfadhus dargaggeessi kuni hinna arga hinna dhagaha. Maal ta'a Waaqayyo sagalee siif kenne kana anaaf kenneera ta'ee yoona kaaseetta 10 walirratti baaseera jedhee natti dubbata. Ani immoo deebiseefiin sammuu faarfannaa qabachuu otoo naaf kenneera ta'ee silaa yoona ani sirba hedduu baaseen biyya kana keessatti beekamtu ta'eera jedheen deebisaafi. Anaaf immoo faallaasaa faarfannaa otoo hin taane sirbatu sammuu koo keessatti dafee qabama. Mana keessas sirbaan oola. Sagaleen kiyya bareedduu waan na taateef namni natti dheekkamu yookiin immoo sagalee kee nurraa cufi naan jedhee nutti ori'u mana keenya keessa hin jiru. Kanaaf anis sirbuun natti tola itti qabeen sirbaan oola. Gaafa mana amantaan deemu immoo nan faarfadha. Fedhiin ijoollummaa koo keessa tures weelluu baafadheen weellistoota dubartootaa Oromoo keessaa tokko jedhamu nan barbaadan ture. Kanaan guyyaa tokko dargaggeessi faaruudhaan jaallatamu kuni mana keenya dhufee obboleessa koo erga qayyabachiisaa oolee booda karaa duubaa uffata miicaan otoo hin jiruu har'a hojiin qaba hin dhufu barruu yookiin immoo dabtara faarfannaa kee hinnaaf ergistaa jedheen gaafadhaani. Yeroo kanannis nama sirba jaallatuuf barruu faarfannaa koo gonkumaa hin ergisu. Haa ta'uutii garuu lamuu lammataa sirba hin sirbu jettee yoonaaf kakatte siif ergisuu mitii siif hin kennaa jedhee natti dubbate. Anis sirba dhiisuurra tajaajila mana amantaa keessanii dhiisuu naaf wayyaa jedheen deebiseefi. Dubbii makanaan innis maal waan ta'eef sirba biyya lafaa jaallattee tajaajila mana amantaa immoo jibbitaa gonkumaa jecha kana sirraan eeguu lammata
mana amantaa uftees tajaajiluu hin dandeessu jedhee natti dheekkamee koree dargaggootaa kan mana amantaa keessa waan jiruuf tajaajilarraas kana jettee dubbatteetti jechuun irraa na dhorke. Ani immoo maatii kiyya eeyyamsiisee mana barnootaa deemuun alatti deemuu kan hin danda'u mana amantaadha. Xiqqoo afuura koo deemeen bakka ittiin baafadhu. Ishumarraayyuu nan dhorkamee hiree jedheen sirba kana dhaabuu akkan qabu murteesseen afaan kootti yeroo dhufu ofitti dheekkameen faaruu faarfachuun eegale. Kanaanis dargaggoo kana bira deemuun dhiiseeraa barruu kee naaf ergisii jedheen gaafadheeni. Kanaan innis guyyaa 2-3 mana keenya dhufee akkan dhaabee fi hin dhaabne adda baafate. Obboleessi koo fi maatiin keenyis dhugaa bahanii gidduu kanammoo faarfannaa baafachuu barbaaddi ta'e hin beeknu faarfannaa malee birraa barii koottuu jettee sirba jaamboo jootee tokkittii tiyyaa jettee weelluu Taaddalaa Gammachuu sagaleessuudhaaf deetti jedhaniitti dubbatanii. Kanaan innis dabtara barruusaa fideenaaf kenne. Piroosesiin kun hundi hanga ta'utti barnoota koo kutaa 7ffaan gahee kutaa 7ffaa barachaan jira. Haa ta'uutii garuu barruu yookiin immoo dabtara isaa keessatti wantoota garaagaraa habaaboo xalayaa jaalalaa akkana jaallatu qabu waliin naaf kenne. Gonkumaa bifa kanaan yaadeen hin beeku. Mana keessan kanan deddeebi'u obboleessa kee hiriyaa godheen kanan itti siqe baay'ee wantan si jaalladhuufidha. Obboleessi kee nama gaarii ta'us mana keessan kan hin dhufu garuu sagalee kee miidhagduu kana dhaga'uu fi sagalee kee irra darbee immoo sin jaalladhaa ati dubartii jireenyaaf naaf taatu keessaa tokkodha maaloo tolinaan jedhii kadhaawwan jedhantu keessa jira. Namni kun baay'ee cimaadha. Gonkumaa gita kanaan hin eegne. Anis barruu isaarraa faarfannaawwan galagalchachuun barbaadu irraa ergan galagalfadhee booda wanta hundumaas argeeraa dubbiseeraa barruu kee hodhu galatoomii jedheen gaafan deebisuu fi ani barreeffadheen asirra kan jiran hunda saayyuu nan qabaa. Guyyaa ati barruu kee naaf kenni jettirraa kaasee halkaniif guyyaa barruu haaraa biteen barreesseen siif qopheessee guyyaa tokko sirba ni dhiista jedheen abdii godhadheenii jedheenaaf deebisee. Kanaan yeroodhaa gara yerootti hanguma ija koo dura deddeebi'u qalbiin kan koos ni hatamaam nan jaalladheeni. Inni ofiif qabeenyi isaa sammuu isaatiin haati isaa isa deessee abbaan manaan ishee namaan ajjeefamee rakkattee qofaashee ko'ummaadhaan isa guddifatteetti. Haadha isaa baay'ee jaallataanii baay'ee isa jajamaa fi haadha isaarra darbee magaala nuti jiraannu keessaaf amalaan fakkeenya nama ta'udha. Haa ta'utii garuu faallaa kana immoo barnoota hin danda'u. Xiyyeeffannaan isaa guutuun mana amantaa irratti waan ta'eef barnoota duwwaa nama jedhamudha. Kutaa 7 keessatti si'a 3 kufee dhumarratti Waaqayyo akkan baradhuuf naaf hin eeyyamne silaa waggoota amma kanaa keessa na hin deddeebisu jedhee barnoota dhiisee mana amantaama tajaajilaa. Akka nama guddaattis malee akka ijoolleetti gonkumaa namni isa ilaalu hin jiru. Kanaanis gaaffii jaalalaasaa nan fudhadhee baay'een jaalladheeni. Jaalalli umurii malee baay'ee rakkoodha mitiire mana keenyas waan na dhufuuf baay'ee walitti dhiyaanne. Sobee obboleessa koo jedhee dhufee karaa duwwaa mana fincaanii keessatti wal dhungannaa. Namni nu argees nu shakkee beekus hin jiru. Maatiin koos baay'ee waan isa jaallataniif akkuma ijoollee isaaniiti isa laalu. Haa ta'uutii garuu nuti gara kanaatti jijjiiramneerra. Kanaan otoo jennu kutaa 7ffaa gara dhumaa jalan ga'e. Qormaata faayinaalii fudhannee gara manaatti deebi'aa otoo hin jiru roobni ajaa'ibaa tokko natti dhufe. Bakka nani jirurraa mana maatii koorraa manni jaalallee koofaa baay'ee dhiyoodha. Maatii isaa yookiin immoo haadha isaa waliin akkuma maatiitti walitti siqnaa. Anis rooba caamsachuuf sodaa tokko malee balballi isaanii banaadhaatii fiigeen mana isaanii seenee. Haati mana hin jirtu. Jaalalleen koo immoo ni qorrallee waan na ta'eef uffata ho'aa uffatee sireera ciiseera. Haati isaallee akka mana hin jirre akkuma natti himeen bakka ciisuu ka'ee hidhii kootti taalee miira keessa gallee. Rooba akkamii roobaa jira. Haala kamiiyyuu yoo ta'e manni itti deebinaan namni kamuu rooba kana keessa dhufuu hin danda'u. Kanaan jaalalleen koo balbala sitti deebisee waliin ciisne. Yeroo jalqabaaf wal qunnamtii saalaa waliin raawwanne. Kabaja kiyyas fedhii kiyyaan nan kenneefi hangam
innis amantaa isaatti cimaa ta'us ani immoo isa jaalladhus miira kana bira carraa qofaatti wal arguu kana bira garuu darbuu hin dandeenye. Anis innis waliin gammanne. Haa ta'uutii garuu wanti raawwanne sirrii akka hin taane lamaan keenyu sirriitti ni beekna. Kanaan atis namatti hin himiin anis namatti hin himuutiin roobni caamee tiradheemaan gara maatii kootti galee. Silaa balleessaan ofii adda namaarratti hin barreeffamuutii namni tokkoyyuu narratti hin barreem. Nagaa fakkaadheen kabaja kiyya kenneen maatii koo waliin jiraachuun eegalee hulaan takkaa baname ulfeessuufis kabajuufis rakkoodha mitiiree takkaa bifa kanaan anaaf inni wal barre kan nuti wal barbaannu kan nuti wal arginu jaalalarra darbee gama lamaan keenyaan iyyuu miira ta'uu jalqabee mana keenyattis mana isaaniittis bakka biraas deemnee haala barbaaddannee waliin ciisnaa. Yeroo kana jalqabnu ani umriin koo waggaa 16 inni immoo waggaa 21 kutaa 8 barachuu jalqabeen baatii sadaffaa yeroo gunnu garuu wal qunnamuun keenyi gara sanyiitti jijjiiramee daa'imni gadameessa koo keessatti uumame. Ofumaa marsaa laguu dhabeen deemeen yeroon ilaalamu ulfakkan ta'e natti himame. Anis jaalallee kiyyatti yeroon himu nama ajaa'ibaa naasuudhaan baqatee baadiyyaa deeme. Bakka inni deemes wallaaleen haadha isaa torbee boodee deemeen yeroon gaafadhu anaanis hin gaafanne hin eeyyamsiisnes mucaan kiyya maal akka ta'e hin beeku baadiyyaa deemee jettee natti dubbatte. Anis bilbila naannoo sanarraa inni itti argamuu danda'u barbaadeen nan bilbileefi maalaa godhuu baay'ee dhiphachaan jira. Haatiif abbaan koo na dhaga'anii jennaan hin na ajjeesuu jedheen yeroon itti himu baasii otoon guddatiin baasii ani sa'aatii kanatti bultii ijaaruu miti yaaduunuu baay'ee natti ulfaataa. Bultii ijaaruuf dhiira tokkorraa wantoonni barbaachisan hedduun jiru jaalalli qofti gahaa miti jedhee natti dubbate. Baay'een boo'ee baay'een gaddee ba'aa akka sufaatu bara jireenya koo keessatti hanga har'aatti hin argine. Anis booddee irratti falanfaladhe haadha isaa bira deemeen waan uumame ifaaf ifatti itti hime. Kanaan isheenis na amanuu hin dandeenye. Haa ta'uutii garuu nan amansiise. Booddee irratti isheen homaa rakkoon qabu dhalli kan waaqayyooti sanuu dhala koo argadheen reeyi rabbi nagaadhaan si haa hiiku dhala kana yoo deesse annan guddifadhaa jettee na jajjabeessite. Anis haadha isaa abdii godheen yeroo maatiin kiyya narratti baruuf yaadan mana haadha koo gadhiiseen mana haadha jaalallee koo bira dhokadheen manaatoo gadi hin bahiin hangan dahuti turuun eegalee. Jaalallee kiyyattis akkuman mana isaanii galeen ulfa baaseera hin yaadda'in kootu jedheeni. Innis dhugaa sa'ee yeroo nani baatii 6ffaa guutu baadiyyaatii dhufe. Kanaan ammas ni naheem. Haa ta'uutii garuu haati isaa tasgabbaa'ii jireenya kan sirreessu waaqayyodha. Takkaa balleessitanii cubbuu gara biraatti seenuun sirrii miti keessumaa sirraa immoo hin eegamu. Kanaaf kan waaqayyo itti aanee fidu nagaadhaan haa eegamtuutii teenye ilaallaa akka mana kana jirtu eenyutti iyyuu hin dubbatiinii jettee isatti himte. Kanaan maatiin kiyya waanan ta'e beekanii ulfooftee silaa ishee barbaannaayii bakka deemte haa jiraattu jedhanii na dhiisanii. Kanumaan otoo jirru rabbi na gargaarees intala dubaraa faranjii fakkaattu nan dahee. Ergan dahee booda haati kiyya mucaanaaf kenniitii barnootatti deebi'i jettee na kadhattus haa ta'uutii garuu abbaan koo fi obboloonni koo dhiiraa hiriyaamti jaalallee koo mana kana jiraachuu kee miti ijaaniyyuu si argaan barbaadu naan jennaan asuma mana haadha jaalallee koon ture. Kanaan dubbiin hunduu takkaatee jedhamee jaarsi mana amantaa maatii koo bira deemee daa'imni waan na dhalateef ijoolleen kun wal fuudhuu qabu nuun jedhanii wal nu fuusisanii. Namni gaafa wal fuudhu meeshaa mi'a maallaqa qabateeti. Anaa fi abbaan manaan koo garuu daa'ima qabannee innis hojiis miindaa sotoon qabatiin anis barnoota koontoon xumuriin gaa'ilatti seennee. Waaqaaf wanti dadhabamu hin jiru mitiiree. Manni amantaa biyya ambaatti haadha manaa kee ergadhu daa'ima kee haati kee siifaa guddistu jechuun maallaqa liqeessaniifi innis tole jedhee gammadee maallaqa sanaan gara biyya ambaatti na ergee. Biyya ambaa deemeenis hojjechuun jalqabee maallaqa manni amantaa nuuf liqeessites ni deebisneefi. Sanaan booddee maallaqan argadhuun maatii koos abbaa manaa koos gargaaruun eegalee. Turtii booddee maallaqa ani erguun jaalalleen koo konteenara bulchiinsa magaalaarraa caalbaasiidhaan bitee kutaa 2 waan na qabuuf kutaa tokko ani maallaqatti ergeen suuqii xiqqoo
xiqqoo banee kutaa sattaan immoo mana shayii itti banee daabboo kan tolchan dhiira lama shayee buna kan danfistu dubartii tokko qacaree hojii eegalsiise. Hojiin kunis daandii yeroo qabatuu fi anis biyyaan baatti gubachuun maaliif na barbaachisa ree jedheen waggaa 2 qofa hojjedheen gara biyya kootti deebi'e. Hojii bunaaf shayii keessa seeneenanis babal'iseen nyaata itti dabaleen kutaa gara biraa yookiin immoo konteenara biroo maddiima keenya jiru kireeffannee mana daldalaa 4 kutaan tokko suuqii abbaan manaan koo daldalu kutaan lammaffaan bunni shayiin daabboon cornaaqeen hambaalchaan kan keessatti gurguramu kutaa sadaffaan nyaatni shiroon firfiriin killeen fi kanneen kana fakkaatan kan keessatti gurguraman kutaan arfaffaan immoo uffataa fi kosmootiksii dubartoonni itti fayyadaman kan hin gurguru haala ho'aa ta'een bannee hojjechuutti fufnee har'as kanuma hojjechaa jirra. Maqaan keenya mana amantaattis akka magaala keenyaattis beekamaadha. Hojii keenyaanis maamila firoottan hedduu horanneerra. Rabbi gaa'ela keenya seebbiseera. Manuma haadha isaa sirreeffannee bareechinee haadha isaa waliin hin jiraadha. Beektuu dandeessuu gargaartuu waan taateef haga har'aati daa'ima koof haadha taatee kan guddistu ishumaam. Ani hojii kiyyan ari'aam. Obboloota koo dubartootaa abbaan manaan koo jaalalleen koo riyaan koo maallaqa na nyaate kana na godhani waggaa 8 waggaa 12 biyya ormaatti guggubachaa jirra yeroo jedhan yaa Waaqayyoo akkuma anaaf milkeessite yeroo gabaabaa keessatti isaanis milkeessiitii gola mana namaa keessaa baasii gola isaaniillee eebbisiitii gargaartullee godhatanii akka hojjetan eebbisii fi jedheen kadhadhaam. Mana namaa keessa hojjetu waggaa 2 arge baay'ee ulfaataadha. Rabbi kana keessa kan jirtaniif isiniif haa ta'u. Akkuma anaan ilaale isiniin haa ilaalu. Hawwiin kan koo sirba baasuu ture faarfattuu mana amantaa ta'een tajaajilaa jira. Jireenya koo keessaa namni ni barata jedhee kan hin amanu gargaarsa haati abbaa manaa koo naaf goote erga daa'imni uumamee booda otoon baaseera ta'ee har'a gaa'ela kanas eebba kanas hin qabu. Dogongoruun eessattuu eenyuma birayyuu jiraachuu ni mala. Haa ta'uutii garuu takkaa dogongorreera jennee daa'ima ofirraa baasuun sirrii miti eebba nama dhabamsiisaa kan jedhudha. Hiriyoonni koo waliin barachaa turre har'allee barnootan xumurre barachaa jiru. Haa baratanii karaa barataniin rabbi isaanaa milkeessu. Milkaa'uun kan jiru barnootaan qofa miti. Rabbi bakka nama dhaabetti yookiin immoo ofii beekanii yookiin dogongoranii bakka dhaabbatanitti fuula isaatti galagaluun na sirreessii siifuu waan hundi hin danda'amaa na qajeelchii jedhanii kadhachuutu sirriidha jedhee nama naam. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya seenaa guyyaa har'aatiillee waa hedduu akka barattan akka hubattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik gochuullee hin dagatinaa. Qophii seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.